Baankiin jechuudha guyyaa har'aa ariyaa na qabaa jechaa jira jechuudha. Akkuma beekamu yeroo hedduu baankiin gara guyyaa muraasa kana gidduutti takka takkaan hin daddabalu jechuudha. Ji'a faatti torban lama faatti jijjiirama adii tokko yookiin immoo birrii tokko agarsiisa ture. Akkuma beekamu egaa guyyaa eeggaddaa doolaarri biyyi kamillee karaa baankiitiin daddabale ammallee guyyaa har'aallee karaa baankii dabalataan dabalee jira biyyi hundi isaatillee jechuudha. Akkuma sadarkaa guddina maallaqa isaatti jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maatii koo qaaliiwwan hunduma keessan jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u lafaaf bakka jirtanitti egaa guyyaa har'aan isiniif qabadhee dhufee waa'ee sharafaati. Innis gabaa gurraachaa fi baankii keessaa immoo nigdi baankii yookiin kommershaal baankii of Itoophiyaa kan jedhu jechuudha. Kan isiniif fide baankii daldala Itoophiyaati. Egaa baankiin daldala Itoophiyaa akkuma baankolee warra kaanii ol kakka'aa adeemaa jira jechuudha. Akkasuma karaa gabaa gurraachaatiin illee jechuudha guyyaa eeggaddaarra guyyaa har'aa irra fooyya'aa ufeera jechuudha. Egaa asumaan seeraan na dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Tokkoffaarraa yoo isinii ka'u Swiss firaankiirraan isinii ka'a jechuudha. Swiss firaankiin tokko guyyaa har'aa jechuudha karaa gabaa gurraachaatiin 209 61 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin Swiss firaankiin tokko 172.37 oolee jira. Inni itti aanu immoo chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 23.39 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo jechuudha chaayinaa heewaan tokko 19.32 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterling. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 224.50 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 184.80 oolee jira. Inni itti aanu Austraaliyaan kan itti aanu Ameerikaa doolaaridha jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 166.58tti ol ka'ee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa Ameerikaa doolaarri tokko 165.29 ture. Garuu guyyaa har'aa 166.58tti ol ka'eetiin jira jechuudha. Birrii tokko ol dabaleetiin bulee jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo jechuudha doolaarri Ameerikaa tokko 140.14 oolee jira. Guyyaa kaleessaa ture 139 irra ture jechuudha. Guyyaa har'aa ol ka'ee argameetiin jira jechuudha. Asumaan warri Ameerikaa warri Beeruut Ameerikaa doolaarii kanarraa dhaggeeffadhaa. Akkasumas Joordaan warri doolaara isinii kennan Ameerikaa doolaariitti fayyadamaa jechuudha. Guyyaa kaleessa namoonni baay'een doolaara maanuu himnee jettanii himeetiin jira jechuudha. Barreesseetiin jira irra darbeera moo nan himee himeera natti fakkaata dhugaa ta'ee hin beeku viidiyoo koo irra deebi'ee dhaggeeffachuu hin dandeenye. Kanaaf dhaggeeffadhaa isiniin jedha warri Beeruutiif warri Joordaan jirtan. Joordaan hunda keessan miti tokko tokko diinaara fudhattu waan ta'eef tokko tokko immoo Ameerikaa fudhattu. Ameerikaa doolaara fudhattu isiniin jedha. Akkasuma immoo yuuroon tokko immoo jechuudha karaa gabaa gurraachaatiin 195.51 oolee jira. Akkasuma yuuroon tokko karaa baankiidhaan immoo guyyaa har'aa 164.17 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 110.3 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 90.66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 17.27 oolee jira. Akkasuma Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 119.41 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 98.66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin
guyyaa har'aa 433.51 oolee jira. Akkasuma mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti sharafaan kan argamtu Kuweet Diinaar. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 544.66 oolee jira. Egaa guyyaa kaleessaarra karaa gabaa gurraachaallee Kuweet Diinaarri birrii 4 dabalee bulee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo Kuweet Diinaarri tokko 449.93 oolee jira. Innillee karaa baankiillee birrii tokko olitti dabaleetiin bulee jechuudha. Akkasuma immoo Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.0 yookiin duwwaadhaan oolee jira jechuudha. Akkasuma Yemen Riyaalli tokko 0.65 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 45.32 oolee jira jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa gara 44tti deebi'ee ture. Guyyaa har'aa gara 45tti ol deebi'eetiin jira jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa dhaggeeffadhaa, viidiyoo dhaggeeffadhaa ka'aatiin daldalaa wajjin walii galaa kanan jedhu isa kanaafidha jechuudha. Akkasuma immoo Dubaay Diraamni tokko karaa baankiitiin immoo 38.15 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 234.92 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.37 oolee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu warri Saudi Arabiyaa jirtanii maallaqni keessan akkaataa baay'ina qabdanii sinii ergama abbaa 10 abbaa ibbaa jedhameeti jechuudha. Abbaa 10 abbaa 50 abbaa ibbaatti ergama jechuudha. Egaa namoonni maallaqa guddaa qabdan guddaa 3,000 4,000 5,000 warreen kana qabdan 24 galee jira jechuudha. 24 jechuun riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 42 jechuudha. Akkamitti baay'isna yoo jettan immoo kaalkuleet kan jedhu jira. Bilbiluma keessan irra galtanii kaalkuleet kan jedhu irra galtanii jechuudha. 4,000 yoo qabaattan 4,000 baay'isuu 1,000 hiruu 24 yoo jettan namni tokko sharafa isin daguu yookiin immoo isin shawwaduu hin danda'u jechuudha. Akkasuma namoonni maallaqni keessan xiqqishuu taate immoo kan 24f adii'aan ergan jiru, kan 25 erganis jiru. 24f adii jechuun birrii Itoophiyaa 41 jechuudha. 25 jechuun immoo birrii Itoophiyaa 40 jechuudha. Daldalaan karaa adda addaan erga waan ta'eef jechuudha. Akkasitti beekuu qabdu siniin jedha. Karaa baankiitiin immoo Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko 37.67 oolee jira. Akkasuma Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 44.52 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen Diinaaridha. Bahreen Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 441.93 oolee jira. Akkasuma Israa'el Shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.73 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.79 oolee jira jechuudha. Akkasuma Ijipshiyaan Paawundiidha. Ijipshiyaan Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.49 oolee jira jechuudha. Hordoftoota jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo guyyaan har'aa ani isiniif qabadhee dhufe viidiyoon koo kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo sagantaa biraa yookiin immoo guyyaa biraan akka walitti deebinu abdiin qabaa. Warri viidiyoon koo isinitti tole immoo laayikii, sheerii, sabiskiraabii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii biraan walitti deebina. Nagaan naa tura.